Jadi Brigadier General Umar Sulaiman. Artist General Umar Sulaiman baay'ee tokko galatoomi isin jenna qabsaa dhugaa abbaa haqaa kan oromummaa faayidaa fi bu'aa fi dantaa xixiqqootiif yookaan ammoo tinuu aangoo dhuunfaatiif yookaan qabale waradaa yookaan ammoo ganda takkaaf jettee takkaa saba kee gantee hin beeyne kan gartee dhaloota keenya keessatti ittiin guddanne ka ammas fuulduraafis mootummoota dhufaa darbaa hunda ka oromoo ganuu fi kan ganne ka duratti ganamaan bartee beeytu jechuudha mootummaa oromoodhaaf tolu kan oromoodhaaf hin tolle jechuudha ganama subii Abdulqaadiriin ka beeytu kennaa rabbiin sii kenneen galatoomii ulfaadhu wayyame isin jenna waan dhufaallee waan dabraallee hunda dur sirbitee faarsitee jettee geeffate jechuudha kanaafuu artistii Umar Sulaiman qabsaa dhugaa qabsaa haqaa qeerroo ganamaa galatoomii isaan jenna jechuudha. Isaa fi gootawwan jaallan isaa hunda isaa galatoomfachuu barbaanna jechuudha. Kana jedha jechuudha. Kana erga jedheen booda gama dubbii OMN fi Birgadeer Jeneraal Kamaal Galchuuti darba jechuudha. Egaa ka hundi keessan ilmaan Oromoo qabbanaati dubbii akka isaanuu jedhan laal basimmeet saayyoon basilleet. Miiran unguutamina dhaabbadhaa caqasaa laalaa xiinxalaa maal gaafatame maal deebise garamitti deemaa jira akkamitti deemaa jira isa jedhu hundi keenya lafa qabnee gadi ilaaluu qabna jechuudha. Oromoo wanni rabbiin bilisummaa nu dhooggeef wanni rabbi bilisummaa si dhoogge Abiyyiin sii fide Kamaaliin sii fide Daawudiin sii fide Maraaraa sii fide hunda kee keessaa sigingilchuuf callaa fi inkirdaada takka takkaan birkitti addaan sii baasuuf rabbiin Oromoo duubatti si deebise kana fudhadhu maaliif odoo dur bilisoomne turre namni sadan walii galuu hin dandeenye wajjin osoo bilisoomne Oromiyaanuun diigamtee Oromiyaanuu sila Sooriyaa tana biyyummaa ta'e jechuudha wal nyaanna wal keessa Sumaalee tana Sumaaleen gosa takka dubbatti afaan takka dubbatti amantaa takka qabdi waggaa 30 wayiif biyya mootummaan qabne taate biyya namoonni dhuunfaan dantaatti ba'an taate Oromoon qabne taate jirti jechuudha. Carraan Oromoo san ta'a ture jechuudha. Garuu alhamdulillah rabbil alamin jedha. Ammallee yeroon isaan dabarre yeroo isaa gatee yeroo wajjin dhufe jechuudha. Kabajamaa fi jaalatamaa Birgadeer Jeneraal Kamaal Galchuu qabsaa Oromooti.
qabsaa Oromoo kakaleeti qabsoofteef sun seenaati guyyaa kaleessaatti qabsoofteef seenaan sun siin faarsu. Seenaa ati arra dalagaa jirtu waan ati arra hojjechaa jirtu keerii ati arra dalagachaa jirtutu si faarsa ta kaleessaa kalee dabarte taarraatii fi taati fuulduraaf karoora kaatte osoo duute iyyuu bara nama tokko kaduu taate kaatimaa isaa laalaa barrabbiin namni kun toobate moo toobanne toobaa sirriirra jira moo toobaa sirriirra hin jirre kaatimaa fiicharii isaa laalaa barrabbiin namni tokko har'a dilii fedhoo qabaatee har'a toobatee har'a du'e filjanna garuu har'a Kamaal Galchuu dhugaa walitti himna an akka nama tokkotti birgadeerii jeneraal Kamaal Galchuu hin kabaja har'a sin kabaja boruu sin kabaja iftaan sin kabaja fedhu bilxiginnaa haa ta'u fedhu UBP haa ta'u fedhu paapaa haa ta'u fedhu Mr. X Mr. Y Mr. Z haa ta'u akka nama dhuunfaa tokkotti birgadeerii jeneraal Kamaal Galchuutiif kabaja qaba. Birgadeerii jeneraal Kamaal Galchuu dhimma dhuunfaa isaa haasa'uu mirga qaba. Garuu akka jaarmaa uummata Oromoo miliyoona 70-50-60 bakka bu'a jedhe akka sabatti inni haasa'u fi haasa'u inni arra godhe dogoggora guddaa maaloo guddaa nama tuqe. Maaliif kaayoo dubbateef qaba. Akeeka dubbateef qaba. Kaayoo inni dubbateef tokkoffaa amma qabxii isiniim. Tokko birgadeerii jeneraal Kamaal Galchuu guyyaa har'aa iccitii uummata Oromoodha miidiyaa irratti bahee alba'ee. Iccitii uummata Oromoo jidduu jiru miidiyaa irratti gabbahee bulga'e. Qabsaa Oromoo hayya duree jaarmaa bilisummaa Oromoo Dawuud Ibsa Onneeirraa galateeffachuu barbaada. Galatoomi Dawuud Ibsa nama kabajni siin malu kabajame rabbii miti sa'aa fi namni mukni ilmi namaa isaa kabaju. Pirofeser maraaraa Guuddinaa galatooffachuu barbaada. Galatoomi jechuu ni barbaada. Jaarmaya lala qabxii bakka madaa inni hooqe lala odoo gamas hin seenne OMNs galatoonfachuu barbaada. OMN miidiyaa uummata Oromoo ta'uu bira darbee kaayoo fi akeeka dantaa saba Oromootii fi hegeree Oromiyaadhaa miidiyaa tiksu ta'uu isaa haasawaa dheengadda birgadeerii jeneraal Kamaal Galchuu haaseen hubadha. Saniin beeka. Namni guyyaa kaleessa Kamaal Galchuu maamii oduu isaan gadhiisne jettee dubbatte har'a hubattee jettaa irraa gartee jirta. Obboleessa Kamaal Galchuu ta'e abbaa kee haa ta'u ilma kee haa ta'u eessuma kee abbeera kee Mr. Y Mr. Z hin jiru. Nuti qabsoo waa'ee qabsooti waa'ee dhiigaati waa'ee lubbuuti waa'ee dhiigaati waa'ee biyyaa isaa jirra. Waa'ee sabaa waa'ee uummataatiif qabsaa jiru man kan qeerroon isaa waree dhiiga isaallee wareege jechuudha. Miidiyaa kanarra dhufee wanni inni irra alba'ee wanni inni irra dubbate wanni inni irra haasee Oromoo biratti keerii inni qabu miizaana bookee kooloo takkaatiin zeeroo nyaachise jechuudha. Abadan Kamaal Galchuu Oromootti hin deebitu bilxiginnaa guddichi abiyyiin caalusi. Abiyyi oduu arra akka kee intarvii ka godhu taate akka kee naasoo dhugaa dubbachuudhaaf. Oduu keetii fi kataayyee danda'atii fi katanagaa addaan baasuun na dhibaan akka nama tokkotti waa'ee dhimma dhuunfaa kiyyaasa ka sabaati miti. Kamaal Galchuu irraa an argee fi Kamaal Galchuu taayyee danda'aa fi yookaan immoo Mr. Angaasaa addaan hin beekan. Okay. Kamaal Galchuu OMN irra dhufe haasa'e. Dhimma dhuunfaa Oromoo fi jaarmoota siyaasaa isaan jidduu jiru iccitii isaan jidduu jiru jaarsi biyyaan jiru jaarsi biyyaa dadhabeetti barreeffama kan amma miidiyaa irratti laase kadheen gadda inni maaliif hin gadhiifne jedhee OMN irra dulullee kana laala. Qabxii dheengadda inni achirratti kaasee haasee uummanni osoo waan meeqa jedhu as deebi'ee barruudhaan waan biraa jedhe jechuudha. Kana jechuun ajandaa torbaan takkaaf nu kenna. Maaloonni eegalee lala akka namni kun bilxiginnaadhaaf Dr. Abiyyiif dalagaa jiru kanaan beeka. Isaa fi deeggartoonni miseensonnii fi warroonni isa jaalatan miidiyaa gubbatti gabbaanii waa'ee girmaa guutamaa san ajandaa guddaa godhanii samii kana geessanii haasaa turan. Waan samii hin geenne jechuudha. Baga agartan kana booda walitti yaana walitti dhufne jechuudha. Warri nu amma obsine obsaan bira dabarre amma garuu as nu ga'ee jira. Kana booda walitti baana jechuudha. Namni abbaan feete hoo ka dhuftu taate jechuudha.
maaliif kara feetin kottu kara feetin yoo ka dhuftu taate walitti baana dhugaa jirtu lafa keenya dhugaa jirtuun addaan baana waaqa guutuu oromoon gannee bar Haaji Adam Saaddoo ummata oromoon gannee bar leenjisoo diigaa ummata oromoon gannee bar Koloneel Aliyyi Cirriifaan ummata oromoon ganne carraa oromootu garuu garaa nama nyaata warra lola sooraa lole warra dhoombirii lole warra garaaf jedhee takkaan bololin ka qabeenya isaa loon isaa guutuu mootummaan Hayila Sillaasee illee irraa fixee maatii isaa irraa bittinneessee Sumaalee baqatee achirraallee ammallee osoo abdiin kutin qabsoodhaaf biyyatti gale bargoota akka nadhii gammadaa fa'aa irra dhabnee bar qabsootan irratti amma Kamaal Galchuutii fi nadhii gammadaa hojii jaamamanii akkamiin hojii jaame nama obboleessa isaa dagatee irra bilxiginnaadhaa ragaa bahaa jiru akkam goota kootu na wajjin haasa'e ka nadhii gammadaa kiyya obboleessa kiyya jettu na wajjin haasa'e namni arra nadhii gammadaa irraanfatee nama abiyyi irra qabsaa'u kamuu dura dhaabbannee lolla wareegama lubbuu kafallanaan jedhu hangaa sanfaan hun jennee ban taayyaa dandaafaan hun jennee ban akkamitti namni waan kun olola akkan jenne afaan isaa irra dhageenya kun propagaandaa kan jenneef afaan isaa irra dhageenya laala bakka dubbiin itti eegaltee laala sababa barbaada turan jarrilee maaliif tokkoffaa gaaddisni oromoo akka milkooyineef sababa guddaa parsantii 25 soddoma 40 miti dubbiin achii miti laala sababa laa miknyaata rabbiillee bar riskiillee wata sii buusu wata gartee ajallee si fidu yookaan ammoo sababa konkolaataa si garagalcha yookaan sababa gufuu si ajjeesa sababa wayii si godhoo kan dhukkubsa sababoonni martu sababni inni uummata oromoo ittiin diiguuf oromoo ittiin gandaan qooduu barbaade Kamaal Galchuu uummata arsii sikkoo mandoo uummata birarraa adda baafatee kophatti baafachuu inni barbaade kanaan no achilim innan dettu abadan nuti gandummaaf sin deeggaru gandaaf arsummaaf si jalatti ni hiriirru adii jirtu dhugaa jirtu haqa rabbiin jaalatu sasitti himnanu nuti oromoodha rabbiin ka gosaan nu qoodeef akka nu wal beenuuf akka itti wal dhaadannee wajji itti wal dhaadannee kophaa walitti itti wal baasnu miti nuti arsummaaf sin deeggarru arsummaaf sin jaalannu arsummaaf sin kabajnu ani ilmaarsiiti mee arsiin feeta dhufee arsummaa keenan irraa mulqu an ka'eennu akka ta'e na beeka namun an gosti tija raayitu keessaallee balbalti tija dooyyoo keessatti immoo Haaji Adam Julootii fi waaqoo guutuu balbalatija raayitu galbii beeta ko abbaa feetan wajjin kootuu fakkorin wajjin haqa walitti himne saahibii nu takkaa ummata oromoo ganneen beenne ummata oromoo haqa irbuu ummata oromoo nyaanneen beenu takkaa zarmaanzarii dhabbeeroon eessumanni kiyya jechuudha garuu nuti guyyaarraan kana ilmaan arsii mataa gaccabsite arsii salphiste bar arsii marti bitamtuu bilxiginnaa nu goote bar no Kamaal Galchuu dhimma dantaa isaase oromoo wanni isin hubattatte ka wanni isin himu takka laala ka wallaggaallee ka shawaallee ka hundu ka abbaa feete shawaan Dawuud Ibsa garuu barbaade ilaalcha bira qabadhuuf atillee namuu bargandatti jarame oromoo keessatti garuu isaan kan of keessaa baasnu malee hin bilisu umnoonni isin jedhu kanaaf jaarmaa haaraa dhaabbannee ka oromoo fi oromiyaa fakkaatu malee maaliif isin jechuu barbaade beektanii bakka kaansariin jiru bakka naqarsaan jiru bakka dhukkubni jiru oromoon argaa jira bakka hadaan naqarsaan oromoo buqqeetti warra gartee qabsoo bilisummaa oromoo dhaabaa deemna jechuudha baga rabbiin naqarsaa Kamaal Galchuu oromoo irraa buqqisi alhamdulillahi nabarra isaa seelatti alhamdulillahi rabbil alamin jedha alhamdulillahi rabbil alamin jedhaatiin nabarreessa Kamaal Galchuu nama ilmaan oromootiin qoosu nama kalee abiyyi maal jedha abiyyi wal gaggalaafata taati malee hin jenne gaafa gaammiin joorra bu'e achi as ammoo sabbakamee jijjiirame the vampire diary nuti ta'e bara nuti jijjiirame bara dheengaddallee lammaan mataan isaa bilxiginnaa jedhee dubbate laala qabxi lammaa ummanni oromoo abdii irra qabu inni waan jaarmee balisaa ta'eef ummanni oromoo akka lammarratti duuluuf oppidoo tiim lammarratti duulli banamuuf aksaayimentii OMN ho'aa jedhee nu kenne laala laalami oromoo xiinxalaatii gadi fageenya laala lammaa magarsaa mataan isaa bilxiginnaadha jedhe akka ummata oromoo biratti jibbamuuf har'a inni oromoo qulqulluu fakkaatee dhufe bilxiginnaan guddichi
daabiloosin Kamaal Galchuuti. Akkamitti naan jedha Kamaal Galchuu har'a bilxiginnaa addabaabaayii miidiyaa isaaniirra dhufe nama abiyyiin faarsu nagaa barbaanna nu nagaa barbaanna nagaa kam qabda obboleessa kee kaarratti gorra'ame waraabessaa darbame maan dubbatin takka jedha obboleetti teete qurbasa qalamte maa waa ishin dubbatin obboleessa kee ka wallaga keessatti to'annoo jala oole reeffisaa darbame maan dubbatin ilmaan Oromoo hidhamaa jiran doorsifamaa jiran guyyarraa ajjeefamaa jiran maan dubbatin situ Oromoo wakkala situ jaarmee Oromoo bakka bu'a Kamaal Galchuu ummata Arsii bakka bu'u qofa bakka bu'u ummata Arsii baalee ilmaan si komando bakka bu'u andi ሰው ነው ይሞታል ደንታ ሳቲ ባንድ ፎቅ ባንድ ኮንዶሚኒየም በ500 ካሬ በ50 ሚሊዮን ኦሮሞ ጅጅሩ ደንዳ ሂን ፉደን ነው አክሰፕቲንግ ጎሉ ነው አበተን ኦሮሞማዳን አንደራደርም ነመ tokko wajjin dhugaadhaaf dhaabbanna haqaaf dhaabbanna oromummaa keenya faayidaa fi dantaa dhuunfaa bu'aatiif hin jijjiiru abadan Dawuud Ibsa nama guddaadha dhugaa Oromoo amma argine haqa Oromoodhaa amma argine waan Kamaal Galchuutii fi Abbaba Garasuu gochaa turan kan dur nuun jedhame san an amma argaa jira amma argaa jira propaganda ofit dabalan keessa baasan waajjira nageenyaaf maali achi immoo deemiti sallalaachoo bakka dabal ejentii meetanii waa basaasu deemiti oppidoo kee wanni kaafoo keessa seenii kaan keessa seenii baxabbaxii laaqii dibixmaaxii isaanii balleessii oo tokkummaan Oromoo akka uumamne godhinti kootu jedhameeti kan dhufi Kamaal Galchuu ka ergame jokkana fuggara agarraa nu fuggaran tu qumaarii nyaatamne Oromoo Kumari nyaatamni Oromoo achi bahiiti nu jibbi keessa naariyan maarreen godhan balalala jalalala achi bahi okay lakka usuuta lukobbu namataaw dabala janti beetani FBI nutte KGB Mossad nutte barnamicha lakka gamtaan Oromoo maadii gamtaan Oromoodhaa maa badaa wanni uummanni Oromoo jedhuuf gaafatuuf lakka naqarsaa guddicha daabiloos tos keessa jira kana dhageettu laa jaarsa biyyaa feete ta'e abbaa gadaa feete ta'e sheeka feete ulamaa feete qeesii feete ta'e dhugarraa laal dhugaa rabbiin jaalatu sani dhaabadhaa obboleessi kee maan taane kutaa kee ganda kee jinnii dhibeef hin dhaabatin no Oromoo gaafa siin bilisomtu likki walitti himaa deemi wanni qabsoon Oromoo maa sakaalamte maa qabamte jennuuf kanaa tu nuyi qacceerra gahee bara nuyi qacceerra gahee duuban nu deebise Oromoo dhukkuba kana beeku qabda laala qabxii miti dantaan isaa qabxii parsantii 45 walii kennu miti beeka sanii miti Oromiyaa keessa illee yeroo socho'u gaardii qaba ture Dawuud Ibsaa akkasatti hin qabu gaardii Jawaar Faalleen hin qaban akkasatti gaardii kan mootummaan ramadeef ummatumatu tiksa inni lakka liyyuu haayilii akkasitti inni ajjabatee deemu sun ka Harargeetti hin dhaqu ka Arsii keessa baalee fi bakka meeqatti hin dhaqu ejentii lakka jarru waa walla gochuu dhufan taa akka jedha OMN irratti gaafii gaafatameef yeroo tarkaanfii warra fudhatamu kun sirrii miti jedhee mormaa ture jedhe laala osoo nan beeksisne waan kana tarkaanfii fudhatanii jedhe laa kijiba rabbi jibbe guddaa kee inni kijibe laala OMN irra jedhee mire wata wallagga deemaniidhaan gujii deemaniidhaan namni naan mari'ate hin jiru sababa kanaan goo gadhiisee jedhemi OMN irra dubbatemi sagalee isaa sinii fidu arra ammoo maal jedha bifa hidhannootiin nama socho'u kamuu dura dhaabbannaa lalaame namni Oromiyaa bilisoomsu kamuu hin danda'u jechuu isaatti bara eeru kophaa kee dura dhaabbata saayibii Oromoon lama si jala hin deemu ka dur si jala deemu obboleessa kee laal ilma abbaa keeti gadaamessa tokko keessa baate yoo taate Kamaal Galchuu arra booda ummata Oromoo biraa onnee ummata Oromoo keessaa baatee jirta haqamtee jirta remove all diinassi godhanii jiran ofiif gootellee lakkaa qabsoon ummata Oromoodhaa achiin masakamte har'a naa galte kana booda ati bilxiginnaa guddicha ka abiyyi caalu kaayoo bilxiginnaan inni biyya galmaan gahuuf halkanii guyyaa hojjechaa jiru birgaadar jeneraal Kamaal Galchuuti anaa miti ummata Oromoo ragaa naa baatan anaa ka jedhe an dheengadda gaafinni OMN irratti haase gabbahee haasawni namni kun haase haasawa sirriidha waan gaariidha
jedhee nama kana deeggarreen nama kana onneetti norreen duulatti godhamu duula godhamaa ture Oromoo gamana dhagaa walitti darbetu qabbaneessuudhaaf isin gidduun seenneen har'a ammoo dhugaa haqa jirtu argine jechuudha. Okay. Kamaal Galchuu gaafii gaazexeessaan OBN dhiyeessee filalla. Maal jedha? Yaa birgaadar jeneraal Kamaal Galchuu. Labsii Amnesty International baase mootummaa Itoophiyaa irratti akkamitti ilaaltanatu haaloo. Deemaatii viidiyoo banaa laala. Waan ijoolleen kutaa lamaa kutaa sadii naasufne haasa'uu dadhabeeti. Gabaasni kun madaalawaa miti jedhee bara. Madaalawaa miti yaa. Maal jechaa jira beektanii? Shaneetu uummata fixaa jira. Adda bilisu taajirandaa fi hangaasa dhammee maaliin addaan na baastanii? Ibsa miidiyaan guutuun ibsa poolisiin koomishiinarii Itoophiyaatii fi Oromiyaatii fi kan naannoo Amaaraa baasu Amaaraa wajjin ragaan abbaa jira bara. Amaaraa wajjin ragaan abbaa jira. Mootummaa laal waajjirri bulchiinsaa fi nageenya naannoo Amaaraa maal jedhe? Shanee የሚባለው ኦነግ የሚሰራውን ሪፖርት ውስጥ አልተካተተም እንጂ ልቡነ መሰደተም ጃሃዱ መዩ በር ቀጨቱ ቁ በርባዴ በር ከጋፍ ጆር ኢራዴ ቢመለ ዋቱ ራቀበ መለ ሰሉዩ ጆር ትጋፈተሙ ቀበነ መጀደ ሐራ ነምኒን ቱቂን እንጂ ጃወር ፋለቱ ቀጅራ ቀብሳው ኦሮሞ ትቀጅራ ነምኒ ጀ ሲያሳቲን ዱቢ ከማል ገልቹ አሰው ነገ ፈተን ብርኪ ተከተካን ሲኒገልቲ ኦሮሞ kana booda jaarmeen Oromoo qabdu dhumate bakka gingilchaa ibar adda bilisummaa Oromootii fi kaafaawwan sillamii walii galame dhugaa garee bar uummanni Oromoo dhugaa fi haqa argee jira. Arsiin bilxiginnaa filadha jettu Kamaal naa filattu dhumate bar yoo kasaniin deemu taate. Kamaal Galchuutii fi Daawud Ibsa dhufredha maaliif naan jira? Uummata kiyya yaa uummata kabajamaa. Mistirii Daawud Ibsaatii fi isa gidduu jiru illee haa ta'uuti. Kan Dr. Maraaraa gidduu jiru. Namni waa'ee Eertiraatii fi waa'ee karaa nagayaatii fi waa'ee zuphii baxabbaxee laaqee alba'ee tarsa'ee nu Daawud Ibsaati. Daawud Ibsaa rispektii guddaa na biraa qabdana. Abbaan fete borgana laayifii nabbay. Wal agarra jechuu walitti yaana jechuu. Ani eenyu akka ta'e na beekta. Eenyu akka taate wal beekna jechuu. Abbaan fete jechuu. Dhugarraa duubatti hin deebi'u. Haqarraa duubatti hin deebi'u. Abadan. Daawud Ibsaa osoo haasa'e irraa bareeda la. Daawud Ibsaa odoo haasa'e irraa bareeda. OMN kana muree jechuudha. Waan OMN keessaa muree kana warri OBN bilxiginnaa kootu nutu poost sii godha. Isaa fi hangaasaa fi taayyoo danda'a walii galanii OBN irratti fidanii jechuudha. OMN balleessuuf, OMN ija jaamsuuf, OMN kijibsiisuuf Kamaal Galchuu irratti dhufe waa'ee gamtaadhaa dubbata. Waa'ee walii galuu danda'u dhabu mistirii iccitii akkanaa kaasuu xiqqaataa namaa jechuudha. Yeroo jalqabaatiif qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhaloota kiyya keessatti har'a arga jechuudha. Galaasa Dilboo beetirra dhiyaatee jira. Mistira akka sana sun. Leencoo Lataa haasa'ee jira. Mistira akka sana sun. Daawud Ibsaa dhiyaatee jira. Maal haasa'e? Jawaarfaan maal haasa'e? Hayyoonni Oromoo miidiyaa nafxanyaarra deemanii haasa'anii jiran. Waa'ee addaddummaa fi garaagarummaa isaan jidduu jiru miidiyaa yararratti maan dubbatiin deemanii. Har'a Oromoo keessatti addaddummaa garaagarummaa nu uumuuf shanee irratti duuluuf shaneen dhugaa bardeera amma shaneen dhugaa shanee amma baa jiraan waan hangaasaan faan dubbatan waan hangaasaan faan jedhan har'a Kamaal Galchuu miidiyaa irra dhufee akka jara nu dubbachuu jiraan shanee jechuuf omaan hafnee bara adda bilisummaa Oromoo lola xornata marree jinnii qawwee minaamin bosona kaayee kaala siin godhee maal gochuu beektanii kun Kamaal Galchuu propagaandaa kana oofa. Kamaal jedhu karaa nagaatiin galla jedhanii waraana Eertiraa qofa biyya galfatanii waraana birallee biyya keessaa qabanii akka jarri ammoo waraana kan wajjin konnekshinii qaban nuti hin beeyna muna qabbaa'u. Salphataa nama maaltu galchan yoo waan fedhan qabaatan garuu kijiba keetti kijibuu keessii beeyna jechuudha. Maaliif kana jedhee beektanii Kamaal Galchuu? Mistirii jedhaa asirratti haasaa jarri ammoo dookumantariitti dalagatan bor ammoo TV biyyatti garsiisan. Achi booda ammoo Daawud Ibsaa fallee jaarmaa adda bilisummaa Oromoo hidhuudhaaf
paartiin Oromoo ta'e akkamitti paartii isa hojii qabsaa'u tokko morma. Kana namni kana sibiil soomsa Oromoo. Kana carraankee Oromoo. Oromoo kana diduu qabda. Of keessaa baasii naqarsaa X. Ammallee basaastonni kaafoo keessallee jiran adda bilisummaa Oromoo keessallee jiran. Of keessaa qulqulleessa. Jaarmeenyi Oromoo adda bilisummaa Oromootiif kaafoo walitti qotta dhumate bakka. Kaafoon karaa negaatiin Oromoof dhaabbate jaarmeen adda bilisummaa Oromoo duru hidhannoof dhaabbatanii isin lamii waliin baqa Oromoo guutuun isin fila. Amma dhugaa garree bara. Amma bakka dhugaan jirtu garree bara. Kana booda birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu nuubiyaa miidiyaa irratti hangaasaa fi Haayyuu danda'a wajjin haasa'uu ta'a. Oromoon nagartanii mitu wallahi billahi yoo isin Haayyuu danda'a fi inni hangaasaa wajjin nuubiyaa miidiyaa gubbaa taa'ee Kamaal Galchuu haasa'in nama naan hin jedhina. Isaa fi koloneltichi ol quba qaban takka takka muudee ol qaban lakka Daawud Ibsa dur waa arganitti amma bar nama uwwuu ifaa jirti. Amma nama uwwuu bari'aa jirti. Nama gabaasni riippoortiin Amnesty International baase ummanni qimaantii mee ka Oromoo dhiisame kan mirga saba biraa maa sarba namichi kun waan ummata Sidaama irratti ta'e ajjechaa qeerroo dargaggoota Sidaama irratti ejjeto irratti maa kijibsiisa maa dhugaa ummata qimaantii dhoksa ka Oromoo dhoksu ka Oromoo dhiisame Oromoon abbaa qabdimi dhiisa. Riippoortiin sun riippoortii madaalawaa fi fudhatama qabu miti. Riippoortii gartee waraanni shanee fixaa jiru warri yookaan immoo warri adda bilisummaa Oromoo fixaa jiru hin laalamne indeet እንደዚህ ይላል የሰው ኢንተርቪው isaa guutuu irra deebi'aa caqasa. Namni kun nama Oromoodhaaf qabsaa'u moo nama Oromoo irratti qabsaa'u? Namni kun Oromoo nama Oromoo irratti qabsaa'u ta'u kanarraa beeka kanarraa hubadhu. Kun baay'ee nu gaddisiisa. Sanuu sa'a dhumatetti sa'a bilxiginnaan lubbuu dhabdetti bilxiginnatti ilmaan Arsii anatuuf jalaa qaba. Baalee fi Arsii anatuuf jalaa qaba. Anan lubbuu isin toora jette dantaa bu'aa faayidaa keetiif hooka bololtu taate abadan eegsiis irra kennamu. Dantaanuu galalta qabaatalla. Nuti Oromoodha. Dhugaa Rabbi jaalatu. Haqa Rabbiin jaalatu. Kana dhiiga madaa faarra wareegaman. Ka waaqa guutuu faarra du'an. Ka leenjisoo dhiigaa faa qabsaaniisan. Ka Huseen Buneefaa umrii isaaniitti fixan. Ka kolonel Aliyyi Cirriifaan ilmaaniif maatii isaanii irra bittinneessan. Hanka dullummaa ifa xiqqootan arganii wareegaman. Saniif duuna saniif dhaabbanna. Soba kijjiba kanatti lakkaa bilisummaa nu dhogge. Laala gaafa gaaddisni ijaaramu jennee bara. Oppidiyoo fi warroota taane nu maktan. Warruma dur jara ture laala. Warri kun durillee jara ture. Warra barate warra maal ta'e okay kana booda bakkaattillee Oromoo qabsoofte Eertiraa dhaqxee Ruwaandaa dhaqxee Maalii dhaqxee kana booda bakka jiruu kee normaalii akka jeneraaltota jiraadhu waan barbaadde sii goona kana booda ammoo uummanni Arsiisi dhagahaa kanaafiyyuu waan dhugaa jirtu himi wanti gabaasni Amnesty kijibaa adda bilisummaa Oromoo kijiba jedhi kammarran adda bilisummaa Oromoo kijiba jedhu Kamaal Galchuu adda bilisummaa Oromoo irratti duule borammoo adda bilisummaa Oromoo successfully OTF Jawar duula bor Jawar nama dhuunfati kijiba bolola baarree nama akkanatti piipiitirra achi boodoo kaafoom jarme akkanatti shawaa gandaa manaa lola Oromoo keessatti uumuuf deemu. Nama akkanatti poolitika attaakan bakka afaan kee cufii taa'e yoo hin beekne taa'e maa of xiqqeessita maa of salphista onnee uummata Oromoo keessaa rimuuf all diilet jallaan hin jirtu jechuudha. Nama akkanaa kan akkam goona duuba Oromoo. Nama akkanaa kan akkam goonutti waa. Kanaaf uummanni Oromoodhaa dhugaa keessan beekaa haqa keessan beekaa Kamaal Galchuu har'a bilxiginnaadhaaf ragaa bahe har'a bilxiginnaa sirrii jirti jedhe bilxiginnaa wajjin wareegamna dhumna namni bilxiginnaa irra duulu kamuu jedhe bara laa girrisaa maratu qe bara girrisaa fi cuullee maratu qe bara. Duula jechuun maali? Shaneessitti duullee bara nuti duulaa jira laa girrisaan hin duula girrisaan jiila baha guuza baha hin duullanu Abiyyi irratti hin duullaa mootummaa kanatti duuluun hin barbaachisu jette odoo obboleettiin ta'e ajjifamtu otoo ati Oromoo boottu odoo obboleettiin ta'e gorra'amaa jirtu odoo obboleessi kee ajjeefame reeffi isaa waraabessaaf darbamaa jiru odoo Oromoof quuqamte kana keessaa tokko kaastee naasuutti turte
Midiyyaa jarra dhuftee waan OMN keessaa mure asii gadhiiste Oromoo addaan qoduuf. No. Oromoo Kamaal Galchuu of keessaa xinniqee hin inaqqise jechuun malee hin bulgaafate akka ijoollee xiqqoo hin bulgaafate kana booda waa takka irra laalina ummanni Oromoodha sababa namicha dhuunfaa nama dhuunfaa kanaaf jettanii garaagarummaa of jidduutti dhuumina sababa namicha dhuunfaa kanaaf jettanii Oromoon ilaalcha adda addaa waliin qabaatina sababa namicha kanaatiif jettanii Oromoon gandaan akka walitti hin duulle akka waliin qoonne akka ammallee ajandaa nuun baasne ajandaa bilxiginnaan baastetti kanatti torbaan takka bisiin godhanii nu gaa bakka kana booda haasa'u haalba'u haawaan fedhe jedhuti. Anamma kana booda beetanii Kamaal Galchuu ija taayee dandaati lala. Kamaal Galchuu kana booda ijaan gaasaa laaluu lala. Maaliif kana jechuun dandeette naan jettan beetanii? Isatu Oromoo gane isatu Oromoo waakkate dhiiga qeerroo gane lakkaa uummanni jaaramee jarri maa waliin galle gamtaa maal uumamne jenna lakkaa የገምታው ትልቁ ነቀርሳ ነው ለካ ብልጽግና ጀራች ከሰ ጀራተ ቀብቲ መታን ሲዮ ዲፒኖች ከሰ ሰምተ ጅርቲ ተቆፋ ለማፈ ለምቻን ኩን ዋኤለማ መገርሳ ሳደሞላ ለማ መገርሳ ብልጽግና ዋጅብቱ ኦፒፒ ኢፒፒ ዋጅብቱ ዋኤለማ መገርሳ ሚደረብ ሄዱበት ለምቻን ኩን ሜ ረቢ ከሰነ ጀራቲ ዳውድ ኢብሳ ዋን ነመዱፋ ሰው ገርተኒ ሜ ረጋነቲ ባ namni kun ganda kiyyalle miti kutaa kiyyalle miti raawusa isa gabbe leencoo baati akkana leencoo lataa akkana Dawuud Ibsa akkana Kamaal Galchuu akkana maraaraa akkana jedhu takka gartanii respect qabsaa nama jechuun nama akkasiiti namni iccitii sabaati ibsu nama akkasiiti Dr. Maraaraa Guuddinaa miidiyaarra dhufee takka Kamaal Galchuu akkana paartiin biyyoolessa Oromiyaadha akkana jedhee beeka Dawuud Ibsa takka jedhee beeka enu tu iccitii kana haasa'e enu bulge enu talbae enu tarse nu miti jedhaka mistiriin inni haasa'e sirriin aan jedhi kaa qottuti iccitii Oromoo jidduu jiru garaagarummaa adda addummaa Oromoo jidduu jiru nama miidiyaa irratti dhufeen mistirii uummata Oromoo miiliyoona 50 bum godhaa labee bara bum kana wajjin lakkaamaan Oromoo dammaqiitii ka'e gingilchaan gingilfamee jira kana booda dulli isaanii guddaan maalii beetanii Kamaal Galchuullee kana haaseef waliigaltee jaarmiyoota lamaa maaliif naqarsaan tokko taafu lama toof kaafoo fi adda bilisummaa Oromoo tafa adda bilisummaa Oromootiif kaafoon akka waliin galleef jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo Dawuud Ibsaa fa'aa hunda isaanii hidhuudhaaf abiyyi kiyyoo kaatee jira Kamaal Galchuu kana ragaa nuu bahe lala ragaan inni bahe maali Kamaal Galchuu fan waraana Eertiraallee gagalanii lala mee waan mistirii inni aseemee laalasin akka waan akka laayootti laalanya waraana achiilee galfatanii asiilee bosonaallee qabanii isaan irratti ragaa bahaa jira bar isaan hisiisuuf isaan doodisuuf namni akkamiin ragaa baha mina gabbaawu kana ka qoratu mootummaa kana ka qoratu caasaa nageenya mootummaati ante min beekna ati maali ati mana kam enu sikatarati jalee kamatin kamistirii sharee mana gabbaa who cares maaltu si galchisi yoo basaasaa ta'uu baatte malee yoo intelijentii abiyyii ta'uu baatte malee yoo dablejentii isaa ta'uu baatte KGB isaa FBI isaa CIA isaati bara CIA abiyyiin nu mirkaneessi jira maaliif kana jedhe abiyyi duuba maal godha Eertiraatti akkana turanii ammallee waraana jaalmarroollee walquba qabanii kanaafiyyuu isin jaalmarroo walquba qabdan jedhee jara tana hidhatti guura laala warra adda bilisummaa Oromoo hidhamaan ishi Kamaal Galchuu bilxiginnaadha bilxiginnaa wajjin waliigaltee qaban kan amanaa paartiin biyyoolessa Oromiyaadha filannoo dorgomuuf qophii dhaga'e Oromoo filannoo dorgomuu irratti ammoo ODP warra bilxiginnaa wajjin walitti makamee iddoo injifatee bulchu muratee jira jara salaalatee jira kana beeki kana gowwaa qafoo yoo taate malee beekuu qabda carraa si kennina jara dhiisii ati nu kottu
ummata arsii baalee fi arsiin silaa arsii maani ummata kana lamii qofa nuu qabi of jalatti nuu hiriirsi achi booda ummata baalee fi arsii nuu qabde nu ammoo harargee aga tokko dammoo addeen nuu qabna shawaa keessallee addisuu argaa shimallisii fi jinniin qabna kutaa kana qofa yoo ashan injifanne Itoophiyaa bulchina kaayyoon jira kana mana laame Oromoo mee kana maal jettame waan nama isinitti muka isinii gala Kamaal Galchuu ummata baalee arsii of jalaa qabda harargeellee aga tokko of jalaa qabda durii yoo amma kana irratti ammooti nuu warroonni si gargaarallee hin jiraniiti jara tana ammallee maalifi tanakaa fi jinnii fi zuphii fi maqaa isheen intaltana waan taasisu maqaa isheen jala bade caaltuudhaasi caaltuu addee caaltuu fa'aa maarreef jala qabna harargee parsantii 60 injifanne arsii fi maarree 80 injifanne baalee shawaa keessaa kana injifannaa kanaafiyyuu bakka injifatte ammoo teessoo sii kennine paarlaamaa wajjin bulu paarlaamaa 25 jaraa dhiisi teessoo jaraa 25 dhiisiti kootu nu bira jedhanii hayyee jedhee amansiifatan bireen wash alla bakka dhaqa namichi machaa jira bakka maaliif angootu isa machisi angoon nama macheessite angoon macheessite achi dhaqee alba'ee bulgaafate Oromoo kana booda beek arsiisi koomandoo namichi kun bakka lumbu anaan bakka lumbu arsii fi sikkoo fi mandummaan isa gosarratti yoo warraa du'an kaayetti dhaqa yoo gumaan itti gale irraa kafala garuu siyaasaa Oromummaatiin gosummaan hin jiru naamu kana jala dhayi diddi jala kanaafiyyuu bilxiginnaan guddichi kana booda daabiloosiin namicha kana Filmi waliin. Kana booda daabiloosii guddichi isa jechuudha. Uummanni Oromoodhaa dhugaa jirtu haqa jirtu beekuu qaba. Waan isin garsiisuuf deemaa jira. Maaliif isin jechuu barbaade beektanii? Kamaal Galchuu ta'ee jedhee itti yaadee dubbii dubbate jechuudha. Ta'ee jedhee Oromoo addaan qoduuf. Nu Oromummaa waliin gallee Oromoon maaliif gandaa wal qooddii? Maaliif isii qooyi? Jaarmiin kun galma goodite jenna. Lakkaa dhugaan kana. Faraan Abdusalam yaa Faraan Abdusalam yaa Haayyuu nama yaa beekaa nama ati galatoon ganama kana iccitii Kamaal Galchuu ka guruppii badhaadhinaa keessatti taasan kaati maxxasite lakkaa kana dhufaa quba qabdi lakkaa maasha Allah anammoo waan rakkoon kun marti dhufuun seene waan cinqaan kun marti dhufuun seene kun hundi lakkaa Faraan Abdusalam ragaa qaba dhugarra dhaabbate haqarra dhaabbate dubbate nuti dhugaadhaan kamaan namgaan ni daraadaran. Kanaafuu kana booda ija silaaluun lalla jechuudha. Kanaafuu nuti Abiyyi Ahmad akka fedhe ta'ee jaaramee akka fedhetti dhufee Abiyyi Ahmad uummata Oromoodhaa bituu hin danda'u. Abiyyi Ahmad uummata Oromoon bitu. Abiyyi Ahmad uummata Oromoo of jalatti hiriirsuu hin danda'u. CV Kamaal Galchuulleen wajjin qilee seentan jechuudha. Nuti dantaa uummata Oromoodhaa hegeree Oromiyaatii fi Oromummaa tiksina. Sabboonummaa keenya tiksina. Oromiyaa keenya tiksina. Oromummaa keenya eegganna. Qabeenya keenya kan lafa keessaa fi lafa gubbaa tikfanna. Kana booda waan Kamaal haasa'e takka takkaan irra deemaa caqasa. Amnesty International gabaasni inni baase nama kijiba naan jedhee wajjin deemaan shaayizee. Nama gabaasa mootummaan Amnesty International baase soba kijiba naan jedhee wajjin hiriiraan. Bilxiginnaan guddichi Abiyyi cala osoo Abiyyi bakka isaa bu'ee miidiyaa sanarra dhiyaate akkasitti nasu wallahi billahi. Mootummaan hirdhina qabnaa Abiyyi dubbatee birgaaf baalee faadha. Yoo xiqqaatellee dubbii achi jallisee maal jedha? Warra Amaaratu kana godhaa jira. Jara wajjin kukkee wal qabnee jirra. Nuu isiniif jennee achi taa'aa jirra cinqamnaa jirra malee. Kun qaxxeetaa bara Abiyyi mangistiidha jechaa jira. Abiyyi maraanal. Abiyyi irratti duuluun hin barbaachisu. Irratti yaa girri isaa irraa dhaabadhaa. Culullee irraa dhaabadhaa jechaa jira. Girri isaan qilee soluu qabdi. Akkanumaan lubbuu lamaaf abilaashitti miidhaa irratti jechaa jira. Mun ayina soo hundoone wani inni haasa'e meedee maalaala anaa miti. Ana caala aartan. Ana caala dallantan. Ana caala buufachuu dandeettan. Warri isiniin galin haasaa irra deebi'aatii laala. Kana booda Kamaal Galchuu onnee uummata Oromoo keessaa baatee jirta. Kana booda Kamaal Galchuu chuus. Kana booda maraaraan laal matarra nu jira. Kana booda Dawuud Ibsaa matarra nu jira. Achi booda gadmoo ka jaraallee itti laalla jechuudha.
kanuma isin jedha baga dhugaa rabbi isin garsiise baga ammoo viidiyoo ma daqiiqaa 30 keessatti namicha bakka gubbarraa haga rifeensarraa haga miilatti beekne kana isin jedha galatooma kana caala waan takkaasuu barbaadu kana caala waan takkanaasu namni ammoo wargana mala kutaa biraallee ta'e kutaa feete kabiraa ta'e arsiin akkana minaaman jettee dhuftatillee walirraan buun waa'ee kutaa namni tokko dhufee haaseef waa'ee kutaa gandaan nu jidduun fidina Kamaal Galchuu akka feete godhe akkana zaqazaqee yoo barbaadde garuu waa'ee kutaa waa'ee gandaa waa'ee uummata arsooma hin tuqin arsoomni qorsooma arsoomni anaaf arsooma Kamaal Galchuu arsiiteef hin deeggaran dhugaa deeggara malee garuu ganda watatu sawni amman hin tuqina wallaggaas hin tuqina shawaas hin tuqina walitti tuqina kutan warri kutaan namatu hixan warra bilxiginnaan isin ergatte ka duula biraa ajandaa biraa uummata oromoo jidduutti banuu barbaadan kana beeka maaliif Kamaal Galchuu nama dhuunfati arsii keessa bahuu danda'a akka tasaa wallagga keessa illee bahuu danda'a yoo amma bor daawud isaa akka Kamaal Galchuu ta'e yookaan maraaraan akkas ta'e shawaan guutuun akkas jenna yookaan wallaggi guutuun akka daawud isaa jenna no achi keessa hayyoota meeqa jira qabsoota meeqa jira gootota meeqa jira wareegamtoota meeqa ture kana jechuun qabnu akkasii kana na hubadhaa na beekaa galatooma ulfaadhaa wajjama ajiraadhaa ilmaan oromoo yaalma na kanuma isin jedha aaree dallanii dhufe malee waan biraa waan iddoo haasoo barbaadaa isinitti hin dheeressu na jiradhaa